السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوتوتا فردوفتوتا خيا إن شاء الله تعالى أما اللي سينا أجائبا قبرديتين إسيني دفع دوبو بلين ونيني إسيني دامو جيريني خيسان خيساتي وادوبسا نمني هقا وادوبسي دوبسا خنارتي برنوتا دبلماف برنوتا قدا إذا أماف هقا وان تكا دوبسي namni hoggaawwan takka godhe dafeeti nama tokkoon gahuu barbaada. Inshaallahu ta'ala anis isin biraaniin gahuu barbaada. Seenaan tun seenaa ajaa'ibaati. Seenaa hedduu qalbii tiyyatu hidhe. Seenaan akkasii amma boodaas tahuuf hin teessu yoogaa taate Allahu alam jechu. Seenaa namicha intala isaarraa ilmaan torba dhale, intala ofii dhalerraa ilmaan torba dhale. Qaceelloo dhageeffadhu. Intala ofii dhale gudeeda isaa ta ofii dhalerraa ilmaan torba dhale. Namichi Joosef jedhaniin kun intala isaa irraa ilmaan torba dhale. Joosef dura seenaa isaarra xiqqoo achi deebine karaa seenaa isaa. Gurbaan Joosef jedhaniin kun Ostariyaatti dhalate. Ostariyaa jechuun tan amma Jarman cinaa tana jechuudha. Biyya Ostariyaa jedhamtutti dhalate. Ostariyaa keessaa Amsteeten biyya jedhamtutti dhalate. Biyya magaalaa Amsteeten jedhamtu Ostariyaa keessa. Bara kam dhalate? Bara 1935 dhalate jechuudha. Abbaan isaa yeroo san keessatti wataaddaraa Hitler kana gartee wajjiin dalaguu ture. Osoo wataaddara kanaa wajji dalaguu wataaddara kanatti garagallaan abbaa isaa ajjeesan. Abbaa isaa Hitler ni beeytan gaa ugaanii fi namni tokko isatti garagalee wanni inni godhu ta biraatti akka hin jirtu ajjeechaa malee. Isa jechuun kan ummata daakee saabuna irraa tolchuu ture. Isa jechuun isa gartee ummata kana salphii dhaabee daakuudhaaf osoo deemaa jiru intalti takka garaa qabdi. Duuba intala tanaa rifachuufiin isaa gama duubaa salphii gama duubaa qofa deebisuu taate jechuudha. Namicha kana garaa jabaatu jechuudha. Hoggaanii fi abbaa isaa ajjeessanii haadha isaa hidhan gurbaa Joosef jedhamu kana haati isaa ni dhukkubsattee duutee jedhaniin isaan. Haati isaa immoo hin dhukkubsanne haakima mana maraataa naqanii jechuudha. Duba gartee Joosef hoggaanii fi haati isaa mana haakimarraa baatee haati isaa xiqqishoo waan sammuun isii tuqamtee jirtuuf iskuula neeyxe. Mana barnootaan neeyxe jechuudha. Mana barnootaa kanaa isaa umriin isaa guddaati seene. Joosef namni jedhamu kun isaa umriin isaa guddaati seenee jechuudha. Maaliif jennaan iddoo yataamaatti guddisan waan tureef jecha. Isaa amata 16 Joosef namni jedhamu kun magaalaa Linz jedhamtutti godaane. Hoggaa godaanuu maal arkate magaalaa san keessaa dalagaa arkate. Dalagaan inni arkate kun giraasha. Bakka makiinaa cabxee fi hulaa cabxee fi kanatti tolchan giraasha jechuun. Okay. Hoggaanii fi giraasha kana dalagee qabeenyi xiqqoo ol guddachuu eegaleef gurbaan Joosef jedhamu kun ni fuudhe. Bara kam fuudhe? Bara 1956 fuudhe jechuudha. Namichi Joosef jedhaniin kun intala tan fuudhe Roozaa Meerii tan jedhamtu. Roozaa Meerii tan jedhamtu fuudhe jechuudha. Intala tana hoggaa fuudhee mana abbaa isaatii fi mana haadha isaatti waliin galanii jechuudha. Eessa Amsteetanitti deebi'an. Magaalaa reefuu abbaan isaatii fi haati isaa jiraachuu turan mana haadha isaatii fi mana abbaa isaa itti godaane Amsteetanitti deebi'ee jechuudha. Duuba gartee xiqqoo taa'ee ammas nama gartee dalagachuuf dandeettii guddaa qabu gurbaan kun mana bitate. Mana hoggaa bitatee ilmaan torba dhalteefi jechuudha. Ilmaan torbaa dhalateef ilmaan torbaatu isaaf dhalate.
ijoollee isaa san keessaa ijoolleelee isaa tan dhalatte keessaa takka maal jedhamti Elizabeth jedhamti. Elizabeth tuni bara kam dhalatte yoo kanaan jettu taate bara 1966 dhalatte jechuudha. bara 1966 hoggaa dhalattu intala tana ni tumanni waan tumuufan hin beeku. Ijoollee isaa keessaa ammoo tan ismaartii fi tan gartee qalbii laaftuu fi tan hedduu waa adda baafattu intala Elizabeth jedhaniin tana jechuudha. Ijoollee isaa keessaa isii tana cafaqa. Hatta jaartiin isaa maaliif intala tana tumtaa jettee gaafatte. Yeroonii fi maaliif intala tana tumta jettee gaafattu anuu hin beeku jedheen. Yeroo kana intala haalaan bareedduu beeki. Elizabeth intalti jedhaniin tuni intala haalaan bareedduu tan gartee nama sarkiftu jechuudha. Micoon tun ni sokkite. Hoggaa sokkitu poolisiin qabdee mana haadha isiitii fi mana abbaa isiitti deebiste. Hoggaa manatti deebisan bara 1984 mootummaarraa hayyama fudhate. Maal godhu akka mana isaa bal'isu jechuudha. Akka mana isaa kana bal'isu mootummaarraa hayyama fudhate. Qaceelloo dhageeffadhu. Yeroo mana isaa kana bal'isu pilaana lama baase. Pilaanni lamaan pilaanni tokko kan gartee injiinarri ka injiinara kannu san ammas deebi'ee mootummattis geessa. Akkanatti mana kiyya bal'isee jedhe. Kana malee inni mana isaa ammoo kabiraa tokko injiinartichaa wajji wal tahee mana isaa kana akka biraatti akka bal'isuuf injiinaraaf waa kafalee jechuudha. Duuba gartee yeroo kana intala isaa yaa abbaa kottu na gargaarii jedheeni goda san keessa eega manni tolee fi ijaaramee wanni hundi dhumte jechuudha. Intala isaa kana carqii wahii fuudhee afaan isitti qabe. Ni gaggabdee achumaan achi jalatti hambisee jechuudha. Haga barbaadamtu ni barbaadamtee poolisa bira dhaqan ni dhaban jechuudha. Intala isaa tana hoggaanii fi carqii tanaan qabee achi jalatti dhukeessee itti qollofu hulaa akkam godhee hulaa hoggaanii fi inni seenee bahu elektirika innummaan alaan dhaamsuu danda'u yoo qabatan tanama ajjeeftu jechuudha elektirikni. Intala isaa duuba gartee ni hoffifate jechuun zinaatti dalage jechuun intala isaatti. Hoggaa zinaatti dalagu yeroo hunda akkasumatti dhufee zinaatti dalaga maal gooti iyyitu namni isiin dhagahu wanti takka ka isiin gootu hin jiru. Intala isaa zinaatti dalagu eegalee ni dhaltee jechuudha. Maal dhalte intala Kiristiinaa jedhamtu dhalte dura irratti bara 1988 irratti intala Kiristiinaa jedhamtu dhaltee jechuudha. Intaluma isaatiin dhalaa fi beeki. Intalti duraata inni intala isaarraa dhale Kiristiinaa. Bara 1990 ammoo Isteevan mucaa jedhamu irraa dhale intaluma isaarraa. Bara 1992 ammoo Liizaa intala jedhamtu irraa dhale. Liizaa tana onneetu dhukkubee hoggaa onneen dhukkubdee meeqa ceelloo dhageeffadhu. Onneen hoggaa dhukkubdee yaa abbaa kiyya fuudhiitii haakima geessii jettiin. Maal godhaa abbaan isiidhaa Joosef mucaa kana fuudhee san duratti hoggaanee fi intala isaa tana barbaadanii dhaban booda maal je'ee barreesse waraqaa takka osoon fi intalan affaniin jechuudha. Affanee eega mana gama jalaa kaayee booda maal barreesse eega poolisni barbaadee dhabe booda waraqaa takka barreessii je'een dhufee dirqee jechuudha. Waraqaa barreessitee ani amantii biraa fudhadheetiin jira biyya tanarraas deemeetiin jira nama biraatii wajjin jiraachuu jira tanaafuu nan barbaadinaa waraqaa jettu fuudhee poostaa keessa kaayee poostaa keessaa jaartii wajji baasee jaartii isaa amansiise akka intalti isaanii nagaya qabdu jechuudha. Akkasitti irraa dhadhalu eegale bara 1992 ammoo Liizaa irraa dhale. Liizaan onneetu dhukkube yaa abbaa fuudhee haakima geessii jetteen isin. Yeroo kana abbaan isii kun fuudhee huccuutti maree waraqaa wahii barreessee abbaa kiyyaa fi haadha tiyya an intala tiyya tana guddisuu hin dandeenye
rakkina jireenyaatiin na godhe guddifadhaa jedhe. Fuudhee mootummaa beeksisee angaruu akka abbaa hin tahu ammoo nin guddifadhaa. Hoggaanii fi ilmoo guddifatan biyya faranjii tana keessatti mootummaan maallaqa see kafaltii jechuudha. Amata muraasa booda ijoolleen gaa dhalatte tuni guddachaa dhufte jechuudha. Abbaa manni nutti xiqqaatee akkam taanaa jetteen. Abbaa jettiin ka ijoollee irraa dhalaa jiru. Qotaa jeen isin mana ana isinii bal'isaa. Isii fi ijoolleen isii lamaan eenyu? Kiristiinii fi Isteevan. Ijoollee xixiqqoo tana beeki. Qotanii mana wajji bal'isanii jechuudha. Bara 1994 ammoo Moonikaa dhalte. Shoof. Bara 1996 ammoo Lakkuu dhalte. Subhaanallah. Intaluma isaarraa dhalaa jiru. Lakkuun isiin dhalte tun Maayikilii fi Aleksaandar jedhaniin. Kana lakkuulee isaa tanarraa takka onneen haalaan dhukkubdee ni duute jechuudha. Haakamallee hin geessine. Hoggaa ilmoon tun duute maal godhe? Gubee mana agartee furnoo bakka daabbootti godhan keessa gubee daaraa ilmoo sanii hulaa isaa duratti faffacaase jechuudha. Dhabamsiise. Okay. Bara 2002 maaltu dhalata? Filiiks. Intala Filiiks jedhan dhalan jechuudha. Okay. Amma Filiiksii fi Maayikilii fi Isteevan eessa jiraatan? Dachii jala. Shoof. Filiiksii fi Maayikilii fi Isteevan fi Kiristiinaan eessa jiraatan? Dachii jalatti jiraatanii jechuudha. Subhaanallah. Bara 2002 geenyee beeki Liizaa fi Moonikaa fi Aleksaandar ammoo eessa jiraatan? Gama gubbaa jiraatanii jechuudha. Allahu Akbar. Guyyaa muraasa booda maal godha abbaan kuni? Ka'eetii televezyiina fidaaf. Shoof. Ijoolleen tun achuma keessatti yeroo isaan nyaata barbaadan ammoo nyaata eessarraa fidaaf yoo kanaan jirtu taate magaalaa isaan jiraatan tanaa ala deemee fagaatee deemee nyaata fidaaf jechuudha. Okay, guyyaa xiqqoo booda televezyiina fideef. Televezyiina kanarratti ni ilaalan jechuudha. Ammoo Eliizabeet mucayyoon isaa tuni ijoollee ifi abbarraa dhalaa jirtu kana achi keessatti barnoota barsiisuu eegalte. Barnoota ajaa'ibaa hisaabii barsiifti, fidala barsiisti, akkaataa isaan waatti baratan kana hunda barsiisuu turte jechuudha. Raashiina isaanii bitu immoo inni magaalarraa bitaa jechuudha. Bara 2008 amma bara 2008 geenyee jira. Bara 2008 intala isii takka dhukkubsate. Intalti isii hoggaa dhukkubsattu yaa abbaa kiyya ni kadhatte. Yaa abbaa kiyya intala tiyya tana fuudhii haakima naa geessii jetteen. Subhaanallah. Yeroonii fi intala tana fuudhee haakima geessu. Intala tana maqaa isii hoggaanii fi koompitara irra barreessanii ilaalan hin jiru maqaan isii. Koompitara keessa hin jiru. Ni barbaadan maaliif ijoollee isii intala dalagaa tana hunda intala tiyyaatu badii tana hunda qabaa jeen. Akkami jennaan ijoolleen isii hoggaa dhalatte isiin deemtee reejistar yookaan isaan kana hin galmeessitu jee mootummaa biratti. Subhaanallah. Yeroo kana Eliizabeet tana wataaddarri ka'ee barbaadu eegale poolisiin. Ni barbaadde ni dhaban. Yeroo dhaban beeksisa tokko TV irratti agarsiisan. Eliizabeet akkana tanaafuu ijoollee isiin hin galmeessitu tanaaf barbaadamu jirtii jedhaniin dhufee boodarratti yaa abbaa intala tiyya dhaqee mana haakimatti haa laalu please hoggumata kana agarsiisii jeen. Duba gartee boodarratti isaan hunda gadhiisee jechuudha. Ijoolleen achi keessa jiraattus
ni dhukkubsattee wanni gartee ijoollee tana haakima geessuufiin barbaachise manni gabaabaadha akkanatti waan gaggodhataniif ni beektan isinuu tanaaf duydi isaan dhukkubee hundi isaaniitu rakkoo duydaa qabanii jechuu warri gamadachi jalaatti jiraatu duba gartee yeroo kana deemtee mana haakimaa dhayxee intala dura dachii keessaa baasee waaw jaartii tiyya intalti teenya nuu arkamte akkanatti yeroo hedduu booda nuu dhuftee je'een jaartii isaatiin fuudhee ijoollee hunda haakima geesse hoggaa haakima geessu ni gaafatan wataaddarri maaliifi poolisii gaafate jechuun maaliifi akkanatti ijoollee ta'e hin galmeessine maal jetteen piliis himuu diddee taraa duraa ni diddee booda irratti wahiin isinii himaa abbaa kiyyaa wajji akkan ganaa waliin agarreen barbaadaa jetteen okkee nuu himii jedhaniin okkee yeroo san odeessu eegalteef abbaan kiyya akkanatti na qabee amata hedduu kana anarraa horuu ture ilmaan torbanarraa horee akkana itti hoggaa himtu mana murtii fidan mana murtiitti hoggaaniif isa gaafatan xiqqishoo haaduu fadhe diduu fadhe yeroo kana ni murteeffate bakka dhugaadhaa jennaan amma gaa bakka irra murteessanii jechuu amat tokko waan intalasaa dhufee gartee wajji wanni je'eef jecha amata 10 ammoo waan gartee isaan kana bilisummaa firiidam irraa fuudhee jechuudha laal amat tokko waan intalasaa akkana godheef dura dursoo intalummaan isaas dhufuu kanaafu isa himuuf amat tokko irra murteessan amata 5 ammoo waan jiruu isaanii akkanatti taphateef ama 10 ammoo waan firiidam isaanirraa fuudheef amata 15 ammoo waan isitti yeroo hedduu deddeebi'ee badii itti dalagaa tureef ama 20 ammoo gabrummaa isaan keessa duran shoof amata takka ama 5 ama 10 ama 15 ama 20 waan gabrummaa keessa turaniif jiruu isaanii guutuu waan akkas godheef jechuudha ammoo umrii isaa guutuu irra murteessan waan gartee mucaan xiqqaan san kadhalate dhukkubsatee du'eef umrii isaa guutuu irratti murteessanii abbaan isii akkasitti intaluma isaarraa ilmaan 7 dhalee murtiin isarratti murtooytee achi booda mana hidhaa seenee umrii isaa guutuu mana hidhaa keessatti fixataa jechuudha haga amman tana mana hidhaa keessa jira takka du'uu mala yeroo dheertuu turee jira jechuudha bara 2008 bara 2000 meeqa bara 2000 Apriil jechuudha wanni inni ijoollee isaa gadhiise Apriil guyyaa 26 bara 2008 isaan hundaa'u gadhiise dubbiin tun ammoo Apriil guyyaa 26 booda wanni kun hundi murtiin tun hundi isarratti murtooyte akkasin murtii tana hunda fudhatee mana hidhaa seenee duuba laata dhiiroo mootummaan maal goote waan kanarraa mootummaan wanni isin goote Elizabeetii fi ijoollee isii hundaa'u maqaa irraa jijjiiranii maal godhan akka isaan jireenya haaraa bakka namni isaan hin beeynetti galchanii maqaa isaanii hunda jijjiiranii jireenya haaraa jiraatan maaliif jennaan yoonii fi namni isaan harke qalbii isaan cabaa yoonii fi maal taate rakkoo waan irra geessuuf akkasii jijjiiranii jechuudha seenaa akkanaa insha Allahu ta'ala tatanarra bareeddu qabadheetiin sii dhufa insha Allahu ta'ala Hamzaa Sheekh Jaabir warri du'e jee barreessus gartee rabbiin insha Allahu ta'ala gaafa rabbi jee malee gaafa namni jee namni hin du'u tanaaf obboleeyyan hunda keessanuu wanni inni isinirraa barbaadu gurra keessannaa kannitanii akka gorsarraa fudhattan tan biraa ammoo laayik qofa godhuu hin dagatina laayikiin waa takka isin hin goddaatu laayik gootanii akkasitti yoo rabbi jee insha Allahu ta'ala kan seenaalee babbareedduu akkanaata biraa isinii fiduuf jecha haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu atimmoo as jalatti naa barreessi osoo si taate abbaa intala sanii maal irra murteessita osoo si taate abbaa intala sanii maal akka irra murteessitu
أسجلتنا بالرئيسي هاجا فيديو براتي والدي بنوتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله ربي. يعني سنجالب.